Maqaa Abbaatiif kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluuttis Waaqayyo tokko. Waaqayyo Gooftaan isa qulqulluu mana qulqullummaa isaa keessa jira. Teessoon isaas waaqarraa. Garaa cabaaf hafuura gaddeebi'aa kan qabanitti dhiyoodha. Warra gaddanii cubbuu isaanii isatti mataniif hin dhaga'a. Kadhata isaaniis hin dhaggeeffata. Kanaafis kottaa amantiidhaan gara teessoo ayyaana isaatti dhiyaanne Waaqayyoo Gooftaa keenyaa hin kadhannaa. Maariyaa uumaa keenyaa nu gargaari. Nu maarii fayyisaa keenyaa nu gargaari. Waaqayyo abbaayya tola kan kee hojiinoo jaalala nu gochaa kee ilaalla yaa uumaa keenyaa nu gargaari. Maariyaa uumaa keenyaa nu gargaari. Maariyaa uumaa keenyaa nu gargaari. Maarii fayyisaa keenyaa nu gargaari. Maarii fayyisaa keenyaa nu gargaari. Yaa Gooftaa ati nu gati eegamsaa nuuni balleessi naataraara kee nuuf kenne yaa uumaa keenyaa nu gargaari. Maarii uumaa keenyaa nu gargaari. Maarii fayyisaa keenyaa nu gargaari. Maarii fayyisaa keenyaa nu gargaari. Yaa Gooftaa Yesuus fayyisaa hafuura kee nuuf kennikaa kennaan hundinuu si harkaa yaa uumaa keenyaa nu gargaari. Maarii uumaa keenyaa nu gargaari. Maarii uumaa keenyaa nu gargaari. Maarii uumaa keenyaa nu gargaari. Da'oo keetti kan jiraatu si duwwaas kan amanatu dhayichisiisaan argatu yaa uumaa keenyaa nu gargaari. Maarii uumaa keenyaa nu gargaari. Maarii uumaa keenyaa nu gargaari. Maarii fayyisaa keenyaa nu gargaari. Maarii fayyisaa keenyaa nu gargaari. Maarii uumaa keenyaa nu gargaari. Maarii uumaa keenyaa nu gargaari. Fayyisaa keenyaa nu gargaari. Fayyisaa keenyaa nu gargaari. Maarii uumaa keenyaa nu gargaari. Maarii uumaa keenyaa nu gargaari. Maarii fayyisaa keenyaa nu gargaari. Fayyisaa keenyaa nu gargaari. Yaa Gooftaa Yesuus fayyisaa hafuura kee nuuf kennikaa kennaan hundinuu si harkaa yaa uumaa keenyaa. Ani jiraataadha. Namni jallaan karaa isaatti deebi'ee akka jiraatu malee ani du'a nama jallaatti hin gammadu jedha Waaqayyo Gooftaan. Kanaafis Waaqayyo ilma isaa biyya lafaatti ergee haa du'uufis dabarsee kenne. Isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Kanaafis abboommii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dhiifamuu cubbuu keessanii maqaa Waaqayyoo kan Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluuttis isinitti nan himaa. Ameen.